yaa ijoollee keeyya jechuudha. Yaadattu miti miiliyoon beestii gisee fayyoon garaatti baadhee jetti intalattiin fayyoo abiddarra gootee too gubaa turte san. Maaliif diraamaa sun biree miiliyoon beestii irratti hojjetame? Maaliif anaa fi eenyu maqaa ishii siniin jedhee sinitti himne viidiyoo san dhoksiteet ji'a 3 guutuu. Amma gaafa irra darbuu fayyoon gaafa yeroo heddeetoo ishiin yuutuubii san paablikii itti goote. Paablikii omaa siin dhiisu anis abboontu. Siin dhiisu guddii kee isa mucaachitti amma sobdee garaa nama nyaachuuf maalitti seetanii haadha kootuu birratti mana hidhaa galeetanii mana hidhaati karaa mana hidhaa galuufaniitti. Karaa maalii galuuf jettee ilma boossi gidduu kana jechuudha. Achi garuu akkamittan mucaa koo akkamittan biyya arabaatti gateetoo galaa isa jedhu boossi ishiin isadha. Nuu dhufe kaa yuutuubichi inni gudii gadi baasu sun yuutuubiin gudii gadi baasu sun hin dhufe gaafa tukkusaatiin intarneetii fayyoon amma kaakkanan goroggortuu cinqii kana keessa jirti jetteet yuutuubii gadi hin dhiiftu seetanii maal ta'eeti yuutuubiin gaafa jedha. Lakki na adabee ji'a 3 liinkii fidinaan jedhee maal fidinaan jedheet kanaaf jedheetanii adabee dhokseet bukooshii waan achirra jiruuf dhaqaati ilaalaa. Dhugaa rabbii waggaa 2 kana keessa waan hojjetamee jiru dhaqaati ilaalaa. Jigaa mucoo achitti isheen waggaa oosuu saafaa nutti agarsiiftu jiraa ture. Bifa ishee sanitti agarsiisu waggaan nuun jettu faa jiraa ture viidiyoon achi keessaa. Achiiti jechuudha amma isadha jechuudha. Isatti fayyoon waggaa cinqii akkas keessa jirtu viidiyoo sanis nattu dhiifamas naa gootetti irras naa dabarteeti jetteet har'a maalittee fiddi? Har'a maalittee fiddi? Ruuttaa itti. Haati ruuttaan yuutuub irraa miiliyooneen odoo nyaattu haati ruuttaa birrii liqaa kadhattee biraankidhaa maalidha jettee sobdee irraa jalliftee anaan immoo yaa haadha eebbaa ija kee haqattee inni eegaa turte sun yuutuubiin akkas naa ta'e kaanaan jetti dhugaa rabbii. Siniin fida dhugaa dhaqee keessa dhaqee kuteetan sinii fida. Dhugaa ishiin mucaa jedhaa turte jechuudha. Jiraa ture siniin jedhaa. Miiliyoon beestii kanadha. Miiliyoon beestii baga yoo dhuguma dhugaasaa si jalaa badeera si jalaa dabameera ta'e congratulation baga siif deebi'ee obboleettii gaarii obboleettii dhugaa obboleettii gara laafetti ijoollee ishii si jaalannu ishii si kabajnu baga siif deebi'e. Ishii tonkoliidhaaf awwaalte taanaan garuu oliin dhiifnu. Tonkoliidha moo isuma dhugaasan taanaan garuu haa ta'u mee baga siif deebi'e waanuma fe'eefuyyuu congratulations siin jenneerra dhaqaatoo jajjabeessaa miiliyoon mucaa maqaa sabboontuutiin daalaa biidichis jira dhugaachi keessa dhaqaatii sana amma odeessaa jiru kan ani soba miti ani odeessu dhugaadhuma isaatii jechuudha achirratti akkaataatti sa'aatii guunnee miiloo baay'een jaaladha akkuma mucaa koo akka eebbuttan ilaala maqaa miiliyoon maqaa mucaa ishiitiin saaqamee intalattiin ishiin achi jirtu sun immoo meetii jedhamtee biyya arabaatiin immoo suur jedhanii baasaniif. Suur jechuun maal akka inni ta'e hin beeku. Aramdoonni suur jedhanii baasaniif mucaa ishii dubaraa miiliyoonuuf godhatamtee jechuudha. Isa kana garuu isa biyya jiru immoo miiliyoonidha. Miiliyoon beestetteeti yuutuubii kireet gootee fi miiliyoon beestii wayin immoo liinkii isaa kana jala sinii godhaa dhaqaati ilaalaa soba haadha eebbaa sinarraa buuftu haadha eebbaa jaartiin nanaan sobdaa ati caccabduun nanaa ati maalumaaf of hin kabajjuu warri naan jettani azalattan liinkii isaa sinii rukutaa dhaqaati ilaalaa miiliyoon beestii 24,300 wayii qaba. Wayin immoo asirrattan iskiriinshoot godhee sinii gasha jalaa asitti footoon sinii fideetu sinii gashaa. Kanaaf jechuudha congratulations siniin jedheera. Fayyoon immoo viidiyoo har'a gadi lakkiftee mee dubbii kana qabbaneessaa jirre. Dhugaa rabbii dhugaa fayyoo koo anis dhugumsuma dhugaa koo siniin jedha haadha kootiin abbaa biddeenii kootiin jechuudha maaliif dhiifteetoo hin deemtu maaliif dhiifteetoo biraan deemtu maaliif ol fudhanneetoo hin bannu biraan jedhaanii ture. Dhugaa rabbii guyyaa lama gizee 5
haati koo gaa dhufte siniifan gaafadha dhugaa rabbii gizeeshaan haati abbaa koo jalaa yeroo lama karaadhaa reebee nu caccabsee nu deebisee yeroo sadi garuu jalaa deemtetti jechuudha. Bakka kottuun bannaa deemnan jedhani hoggaa deebitee dhuftu immoo garaan jabaattu almaan na fudhattee galtii inni dhumaa ji'a isa dhumaa waggaa 9 koo turatti baqqaanis ogudaa dhuftee na kadhattee dadhabdee miilatti irratti na kuftee garaan harmaas yaa gaafatuttee ani garaan harmaa sun eebbadhaan hin gaafatu maaliif ishiidhaaf yaadeen kanaan booda maqaa kootiin akka ol lolan akka isaan wal jibban waan hin barbaanneef irraa hadda bahee hamma ammaatti waggaa 28f ani bakka abbaan biddeenaa koo dheengadda wal agarree jechuudha. Waggaa 28 keessatti dheengadda mana koo dhufee wal agarree indulloomteyyuu jedhee natti wacee natti marmee boo'ee maraatee maal akkamitti dulloomte intaloo akkamitti as taate naan jedhee inni ishii xiqqashuu waggaa 9 sanna beekaa waggaa 28 booda wal agarree ensiniin jedha abbaa biddeenaa koo faana biyya abbaa biddeenaa koo itti jiru waggaa 28 booda innanis amarraattu waan diimaa ta'u gurraachaa ta'u ani hin beeku hin deemne jechuudha. Bakka garaana kutadhee nan deebiin ana fee mucoon isa ishiin akkasii maaliif biraan deemtu maaliif hin dhiiftu ittee fayyoo koo dubbicha qorrisiisaatu ma dhufaa dubbicha qorruu dubbicha tasgabbaa'u isa dhugaa rabbii waaqayyo immoo si haa gargaaru jechuudha. Kun cimaadha dhugaa rabbii gaafii mucaa ijoollee nama gaafattus gaafii cimaadha. Kana waan anu fi kiyyaa keessa dabarseef dhugaa rabbii boochaan na qaba haasa'uu hin danda'u. Maaliif haasa'uu hin danda'u suma dhugaa koo siniin jedha maaliif waan baay'ee keessa darbine kaa waan gaarii baay'ee keessa darbine waan baay'ee keessa waan nama miidhu hedduu keessa jira. Ani sammuu ishii nama waggaa 12 ta'e nama waggaa sammuu waggaa 19 waggaa 5 kaasee amma ammaatti jiru na yaadadha jechuudha. Dhugaa rabbii hunda isa tokko na yaadadha. Abbaa haadha akkoo kochuu akkootti naa walti miti haadha biddeena bara tokko uumaa mana keessaa hin qabnu ture. Uumaa waan tokko mana keessa hin jiru ture dhaqeetan wannoo jalaatee ta'u bulaan mukootiif jechuudha. Kusoo warqee jedhama. Kusoo warqee jedhama. Warqee isa duuganii ta'u goggosa warri shawaawuu beektan hin beeku jechuudha. Kusoo warqee san wayin immoo isa amma bullaa jedhamu kana jechuudha. Isa jalaa fuudheen qamadii jalaa fuudheen dhufteet adurreen dhufteeti lixii warqee koona jalaa nyaattee naan jette. Ayi adurree akkaan deebisu immoo ayi adurree miti as jalaatee adurree namaa si jalaa nyaatee adurree namaa immoo ijoollee dhuma kee xannee si yooshuudhaaf jetteetiin jedheen. Nama waggaa 8 waggaa 7 walakkaati. Deebinani deebiseef hin raanfadhu dhugaa. Adurree namaa si jalaa nyaatee adurreen namaa sun immoo ijoollee mucaa keetii xannee si yooshuuf jetteetoo nyaachifteen jedhee. Achiin atti kolfitee indoo humnatteetoo qamadii qunnaa tokko naaf iddee dhufte. Qunnaa beektu miti qunnaas akkasitti biyyaatti akkasitti ittiin ammaarrata san qamadii diimtuu qunnaa tokko naaf iddee dhufte. Deebii na sobdansee dhugaa dubbachuu keetitti badhaasa qabdaa naan jettee naan hin dafee naanti dafeetu mulluu qamadii diimtuu affeelee haadha koo gaafa ishiin gabaadhaa dhuftu eegeenna maal akkamte naan dhugaa ishee akkasittiin jedheetaniin jedheeni. Innaa waan keessa daddarbine waan hedduu jira. Fayyoo waan hedduu na yaadachiifti. Fayyoo koo jabduu koo cimtuu koo jiraa kiyya immoo si jaalannaa daraa rabbii dhiisii fi dubbiin kun odoo qabbanaa'ee baay'ee natti tolaa. Baay'een siniin jedha. Intala koonkaa sanis narraa dhoowwaa ani dubbii namatti deddeebisuu kanan jaaladhu hunda dandeessuu sanis narraa dhoowwaa narraa qaba. Akkamitti abbaa manaa ofii akka nani guddadhetti akka ijoolleen koo guddatan barbaadde natti fakkaata. Intalatti san narraa dhoowwaa. Akka nani guddadhetti ijoolleen koo akka guddatan barbaaddetti fuudhi bayitu itti narraa dhoowwaa intala hunda dandeessuu jedhamtu san jechuudha. Narraa dhoowwaa narraa qaba. Yaa uummataa sinumaan qaba. Firri koos sinumaa haati koos abbaan koos abbaa manaa koo taanetu anan hin qabu maatiin koo sinidhaan narraa gorsaa narraa hidhadhaan talattiisa. Bakka nagaa ulaa bakka nagaa bulaa.